السلام عليكم أمة ببريدو أكم جرتن نجيا فيا أنا منى أرى رافو بريدة رافو في فونين حكتي دلقمون إسينيف قبل دي حدي أكرر جمدن أبدي كبا يو جالتن لايكس شيري في سبسكرايب وناقودا هدو سنجلتهم فدا أرى خنا رموتين هندوفي يا إني جالتن جيتين أبدي كبا أما قرد دلقاتي ديبنا يتشولا يا أما درمان قونو رافون خيني خنا رافون خيني مخاص خاصنيتي هدينا يجودا كقارتي رافون خنا فكاتا إنجلي فادان سبرينغ جرين جانين أسيتي خنا فكاتا رافوني الراملا كنشي جرا ديكيتين جراسي بيشان اللي فيتاتي جرا كوغويسيتين جرا يا أما خنا akka feetanii cirtanii yoo feetan gurguddaa yoo feetanii xiqqeessitan yoo feetan dhedheeraa gootan yoo feetan hurraa akka warra Keeniyaatti hurreessuu yoo feetanis hurreessuu yaa ni dandeessan ani garuu xiqqeessumaan cicciree hedduu wanni hin goone hin hurreessine yaa sa'aan irraa fudhata hurreessuun kanaaf wanni godhe ani kun akkattiin ciree jechuudha hiyya akkanattiin ciree bishaan hin qabu irraa dhumee jira yaa hedduu bareedaadha fayyaadhaa fi green gaariidha waan biraawni nu barbaachisu jechuudha raafuu hanga feetan godhachuu dandeessan itti aansee shunkurtaa diimtuu 2-3 cireetiin jira foon akkana cicciradheetiin jira foon kana firiizara keessaa hin baasee qaccee qabna timaatim habba tokko qabna bakka bishaanii timaatimiin itti naqee jechuudha qullubbii fi zinjibil soogidda fi salliixa yookiin zayitii qabna jechuudha yaa kanneentu nu barbaachisa amma gara dalagaa isaatti deebina jechuudha amma distii keenyarra hayyannee zayitii dura wanni itti naqee foon kana waan firiiza keessa baaseef jecha akka bishaan naa fixatuuf dura fooniin bilcheesse foon gizee bishaan fixatee goggogee gartee akkasitti booda shunkurtaa itti naqee shunkurtaa waliin bilcheesse jechuudha amma akka agartan goggogee jira bishaan fixatee achumaanuu shunkurtaa wanni keenya nuuf bilchaata jechuudha foonii fi lafeen keenya nuuf bilchaata amma shunkurtaa itti naqa shunkurtaa eega itti naqeen booda xiqqoon bilcheessa yaa amma shunkurtaaleen xiqqoon goggogee jira amma waan itti naqu salliixa yookiin zayitii itti naqa vegetable oil amma waliin bilcheessina jechuudha akka gaariitti amma waan itti naqu qaccee
green qaccee guutumatti naqirraa hin banne hin akka yoo cicciree naqee nama gubdi akkuma urgeessituu fi nama jirtuu fi itti naqee ammaaf booda immoo cicciree gubbatti neena. Yaama qullubbii fi zinjibil itti neena. Zinjibiliifis fayyaafis gaariidha. Yaa amma walitti mix goona. Yaa amma xiqqishoon cuqqaalla akka qullubbiin shurufkaansaa onni nuuf ta'uu fi amma xiqqishoo eegan cuqqaalee booda irraa bane amma maal itti naqaa timaatiin xiyyan itti naqa jechuudha. Yaa timaatiin bakka booda bishaan itti naquurra timaatiin makan naquudhaatitu wayya je'eeti. Yoo isin timaatiin hin feenes nurraa diimeessaa jettanii yoo yaaddan ta'es irraa dhiisaa. Immoo timaatiin moorni mi'eessalleedha hamaa miti. Amma xiqqishoon cuqqaalleeti bakka dhiisna jechuudha. Marraa banee amma soogiddan itti naqee soogiddaa wajjinis xiqqoo eega bilcheessineen booda nu dhihaate jechuudha raafuutti naquun. Yep. Okay, amma raafuu keenyatti neena. Yaa raafuun kiyya xiqqishoo hedduu fakkaata malee gizee bilchaate ni xiqqaata. Yaa itti naqee amma walitti laaqu maaliif naaf hin laaqamu. Xiqqishoo push down godheetuman cuqqaalee itti dhiisa xiqqishoo gizee daqiiqaa 2-3 steam tahee gartee ni laaffata. Hoggusaniin itti walitti garagalcha jechuudha. Amma nama dhiba garagalchuuni yoo distis guddaa saniin godhuun hin barbaachisu maaliif gizee bilchaate isiin ni xiqqaattiimi. Kanaaf itti cuqqaaleetuman dhiisa laalamma steam tahee laalama lallaafaadha jechuudha. Yaa lallaafaadha. Yaa nama dhifula waliin laaquun too easy. Yep. Amma ol keessa laayee nama hunda jechuudha. Yaa maashaallah hedduu bareeda giriiniidha. Warri qaama huqqachuu feetaniifis gaariidha. Just salliixuma irraa xiqqeessaa yookiin salliixa spreeyitu jira. Spreeyidhaan xiqqishuma akka shunkurtaan faan isinii bilchaatu gartee akkas gootanii wanni gootan hedduu gaariidha. Yaa amma akka agartan kana xiqqishoo bishaanis dhalee jira. Gaariidha goggogaarra yaa'u xiqqishoo hawaa qabu kana gaariidha. Hedduun irraa goggogaa sanis hin taane jechuudha.
yaa amma bakka dhiyaatee jira. Amma hunoo qaccee bakka lama lamatti cireetiin gubbaarra naqee ready jechuudha. Amma hunoo eega dhiyaatee booda akkana sahanatti naqee hedduu mi'aawaa nuti shuroo wajjin nyaanne fi salaxaa yaa isinillee waan feetan bira gootanii biddeenaa wajjin nyaadhaa. Yoo jaalattan subscribe naa godhaa. Hedduu galatoomaa. Nageetti. Bye.